السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتاف جالتمتوتا أردوتوتا كيا أشما أكم جرتنا غافيا كيساني سنجا الحمد لله أنغا كيا أما دورا بري فماني جچورا واي سكايب توكو أكا اتي ديبني فايدمنوف يوكانمو نمني فايدما انجر أكا فايدمنوف كانين أكا أمساتي بري فما توكو بري سيسنيف دبرسي نمني أرغتان نجرتو كان أرغيني فيسمو فيديو كان راني هوبتو Skype sababa maaliitiif akka itti deebinee fayyadamnu kanin sababa ifadhe maal akka ta'e viidiyoo kutaa lammaffaa keessatti kanin akkaataa isaatiif akkaataa itti banamuu fi faayidaa isaadha kan waa imoorraa adda isa godhu viidiyoo kutaa lammaffaa keessatti kanin isiniif dabarsu ta'a jechuudha. Mee viidiyoo kiyya har'aa moo son jalqabin dura beeksisa kiyya kan YouTube kiyya irraa eegalurraa kaaseetiin beeksisa xiqqoosi isiniif taasisa jechuudha. YouTube kiyya irraa beeksisa yeroon jedhu namni YouTube kiyya amma dura subscribe gootanii irraa fayyadamaa hin jiraanne yookaan maamiltoowwan koo haaraan yoo jiraatan haala kanaan akka itti subscribe godhanii hordofanuuf Jaafar Kamaal jedhaniitti search ni godhan jechuudha. Yookaan namni YouTube kiyya haaraa taatan Jaafar Kamaal jettanii search ni gootan jechuudha. Haala ammaan dura an yeroo hedduu viidiyoo kiyya garagaraa irratti search godhee isin agarsiisaa ture jechuudha. Jaafar Kamaal gootanii search ni gootan jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii sana booda YouTube ni kiyya kanneen viidiyoo kana hunda of jalatti qabatee jirudha jechuudha. Eega haala kanaan search gootanii Jaafar Kamaal si'a lammaffaaf kan search godhee isin agarsiisu ni ta'a. Eega search gootanii jechuudha. Barreessee search godhee isin agarsiisuuf yeroon kee waan xinnoo dheeratuuf jechuudha. Eega haala kanaan isiniif bahee barreeffama subscribe jedhu diimaa kanarra tuqxanii jechuudha. Sana booda mallattoo notification gurraattii asirratti isiniif baatu jechuu kan amma ani isin agarsiisu kanarra tuqxanii too haala kanatti ni dhiistan jechuudha. Dalagsistanii jechuudha. Faayidaan isaadha kan wanti hunduu kallattiidhaan wantan isiniif dabarsu yoo jiraate gara YouTube kiyya kanarratti wantan dabarsu yoo jiraate kan kallattiin isin bira ga'u kan taasistudha. Inni biraan Facebook kiyya follow gootanii na hordofuu dandeessan. Namni Facebook kiyya Jaafar Kamaal jedhu haarawaa ta'e isiniif ba'ee wantoota tokko tokko jalaa hordoftanii isin fayyade taanaan akka fuuldurattis walirraa fayyadamnuuf follow gootanii na hordofuu ni dandeessan jechuudha. Har'a viidiyoon kiyya irraa kun appilikeeshina lama namni itti fayyadama isaa beektan gadi buufattanii itti fayyadama isaa ni eegaltan hangam viidiyoo kiyya kutaa lammaffaa eegaluu jechuudha. Kan itti fayyadama isaa hin beekneef immoo appilikeeshina kanneen lamaan jechuudha. Kan itti fayyadama isaa hin beekneef ammasittuu isin buufadhaati an viidiyoo kutaa lammaffaatiin akkaataa itti fayyadama isaa kan isin agarsiisu ni ta'a. Appilikeeshinni kanneenis isaan kana lamaan jechuudha. Viidiyoo isaan kana lamaan irratti inshallah yeroo tokko viidiyoo matakkaan kan hin qophaa'ee dhufu ta'a jechuudha. Agarsiisa isaaniidha jechuudha. Skype'n kun namoota hedduu biratti hubatamaadha. Tarii nama parsantaan yookiin namoota parsantaa 70 ta'an irratti harka 100 keessaa parsantaa 70 ta'an biratti hubatamaadha. Skype'n appilikeeshina biyyoota gurguddaa addunyaa kana keessatti namni toora wantoota garagaraa irratti hirmaachuudhaaf toora Skype fayyadamanii kan hirmaatan jechuudha. Gobo art inni jedhu kun immoo amma dura isiniif dabarsuuf yaalii taasiseetiin ture jechuudha. Duraan viidiyoo kiyya kan ture duraanii tokko irratti jechuudha. Appilikeeshina kana kanneen lamaan akka gadi buufattanii hangasittuu kan itti fayyadama isaa eegaltanis akka eegaltan kan itti fayyadama isaa inni eegalle yookaan isiniif hin galle kan inni isin gaafadhee viidiyoo irratti isiniif qopheessu ni ta'a. Barreeffama kana isinitti ni mul'ata Gobo art kan jettu kana jechuudha. Waliigalatti GBR kan jettu kana ni buufattan. Inni kun maalidha? Keyboardiidhaan jechuudha. Keyboardiin kun maaliin keyboardii kamirraa adda ta'a? Akkamitti faayidaan isaadha ammoo maali kan jedhu viidiyoo kiyya kutaattaanuuti. Inni kun Skype'dha. Skype'n kun ni dawwala akkuma isiniif tuquuf yaale jechuudha. Ni dawwala baay'ee wantoota garagaraatiin imoorraa adda akka Facebook'aatti illee search gootanii nama argachuu dandeessanii. Imo nama fakkeenyaaf nama lakkoofsa isaaf maqaa isaa beektan qofa kan argattanu kun immoo abbaa barbaadan search gootanii argachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf yoon amma ka'ee Ahmad jedhee barreessee namni Ahmad jedhamee martinuu kan dhufu ta'a jechuudha.
keessaa abbaa ta'e filattaniiti kan isin irra seentan waan hedduudhaan kan Imo irra adda ta'udha jechuudha. Appilikeeshinii Skype jedhamu kun namni amma dura beektan immoo ni beektu, isinuu ni beektu, buufattanii ni banattan. Kan banachuu dadhabdaniif viidiyoon kutaan itti aanu akkaataa itti banatamuu fi akkaataa itti log out godhamee akka Facebookaatti kan biraarra seenamu kan isin agarsiisu ta'a. Keyboardii GBR jedhamu kanas akkuma kanatti barreessitan jechuudha. Garaagarummaa kamiyyuu hin qabu. Lamaan isaaniitu Play Store irraa argattanii jechuudha. Play Store irra seentanii akkuma kanatti GoBoard jettanii asirraa hubattanii deemtanii barreessitanii buufachuu ni dandeessan jechuudha. Play Store irraa argattanii akkaataan itti fayyadama isaa irra deebi'ee kan inni isin yaadachiisu kutaa ittaanu viidiyoo kutaa ittaanu irratti kan isiniif dhiyeessu ni ta'a jechuudha. Hanga sittuu turmaata gaarii isinii haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.